Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuraan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra hangaruma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina oduu wayitaawwatii fi oduu ammee akkaan barbaachisoo ta'an isiniif qabannee jirra isin biraan kenna nu wajjin turuun itti booharaan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu itti booharaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Wbo'n karrayyuu qarree leeditti jila jilatee jira guutuu odeeffannoo kana isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaattiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun hedduu booji'uu beeksisee jira. Akkuma viidiyoo kanarraa argitanis kan booji'amanis haala viidiyoo irratti argitan kanaan mul'atanii jiru. Kana qofaa miti hedduutu booji'ame bakkoota garaagaraatti booji'amanii jiru. Kan booji'aman carrooman jedhamee jira. Guutuu oolmaa guyyaa har'aatiif injifannoo har'aa isin biraan kenna. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhamus qabannee jirra. Isin biraan kenna. Odeeffannoo biroollee qabna. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Waliin turuudhaan itti bohara. Karrayyuun tarree leeditti jila jilachaa jira. Tuutni gadaa michilee gooba kennuuf tarree leeditti buttaa qalanii jiru. Tuutti gadaa michilee gabaalaan baasoo halchiisaa fi gooba kennuuf araddaa jilaa tarree leeditti jila gaggeessaa ture xumuruu fi har'a amajjii 2026 barii barraaqan ka'uun abbaan bokkuu korma qilxuu fi ijoolleen raabaa sangaa buttaa qalanii jiru. Oromoon karrayyuu sirna kana kan gaggeessu yeroo abbaan gadaa tokko baallii fuudhee waggaa 6 fi gooroo marmaaree aadaa gooroo jajjabeessuun bara gadoomina isaa xumuruuf yeroo waggaan 2 hafutti sirni kun kan raawwatamu ta'uu miseensi tuuta gadaa michilee obbo Bulaa Diidoo himanii jiru. Sirni kun gooba yookaan irreecha kennuu jedhama. Gooba kennuu jechuun ammoo goobsuu, dhiiroomsuu, misoomsuu yookaan immoo barsiisuu jechuudha. Haaluma kanaan tuunni gadaa fudhachuuf qophaa'u goobaa fudhate yoo jedhamu kan irreecha of koltii kennu immoo buttaa qale jedhama. Haaluma kanaan gadaa karrayyuutti tuutni gadaa michilee gabalaan baasoo walannaasa gadaa michilee fi buttaa qalee aangoo qooduu fi araddaa jilaa tarree leeditti sirnicha raawwatee jira. Oduun itti aanu kirkirri lafaa naannoo Tigraay fi naannoo Affaaritti dhaqqabuun gabaafamee jira. Naannoo Affaarii fi naannoo Tigraayitti kirkirri lafaa dhaqqabe reektar iskeelii 4.5 qaba jedhamee jira. Kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.5 qaba jedhame kun dilbata kaleessa galgala naannoo sa'a 11tti naannoo kaaba Itoophiyaa naannoo Affaarii fi naannoo Tigraayitti mudatu jiraattonni himanii jiru. Kirkirri lafaa kun guutuu naannoo Tigraayitti kan dhagame ta'uun kan gabaafame yoo ta'u magaalaa Maqalee, Aksum, Shiree, Maayicaw, Wuqroo, Adii, Gudeem, Daga, Hamuus, Adwaa fi magaalota biroottillee kan dhagame ta'uu jiraattonni kan himan yoo ta'u haaluma wal fakkaatu naannoo Affaar bakkoota garaagaraatti ciminaan dhagahamuu jiraattonni himanii jiru. Kirkira lafaa dhaqqabe kanaan miidhaan qaamaa fi kan lubbullee dhaqqabuun kan hin gabaafamin yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun qabeenya irrattis miidhaan dhaqqabe hanga ammaatti hin gabaafamne. Haaluma wal fakkaatuun kirkirri lafaa kun guyyaa tokko dura jechuun amajjii 3 Meeksikootti dhaqqabee ture. Kirkirri lafaa dhaqqabe kunis reektar iskeelii 6.5 kan madaalee akka ta'ee fi miidhaa dhaqqabsiisullee gabaafamee jira. Yoo xiqqaate namoota 2 lubbuun kan darban ta'uu fi miidhaan qaamallee dhaqqabuu aangaa'onni bulchiinsa balaa biyyattii beeksisanii jiru. Bakki kirkirri kun itti dhaqqabe kutaa kibba biyyattii keessatti yoo ta'u kirkirri lafaa kun hanga magaalaa guddoo biyyattii Meeksikootti dhagahamuun gabaafamee jira. Kirkira lafaa dhaqqabe kanaan tajaajilli humnaa fi bilbilaa naannoo tokko tokkotti gadi bu'uun gabaafamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa irratti haleellaa cimaa raawwataa jiraachuu beeksisee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti bara haaraa injifannoon ofitti simatee injifannoodhaan guutuu Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhataa jiruun milkaa'aa jiraatuu beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa, giddugala Oromiyaa, baha Oromiyaa, kibba bahaa fi akkasumas kibba Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti fufteedhaan haleellaa raawwataa jiruun humnoota waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo guddaa galmeessuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaatti guyyaa kaleessaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argatu isin geennee turre guutuu isaa qabannee jirra.
Lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraatii fi godina Matakkala aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa raawwatee jira. Haleellaa godina Matakkala aanaa Dibaati ganda Gaalissaa fi akkasumas aanaa Wambara ganda Gochor jedhamutti humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisee jira. Haleellaa godina Matakkala aanaa Wambaraatii fi aanaa Dibaatitti humnoota mootummaa irratti raawwateen walumaa galatti humnoota mootummaa 136 hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 80 ol addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaansisu 50 ol immoo madeessuun jahammoo booji'ee jira. Tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaan hiikkate AKM 80, PKM 2, rasaasaa AKM fi PKM hedduu fi jororoo akkasumas meeshaalee biroollee hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa makaleessaa jechuun amajjii 4,2025 achuma lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booratti tarkaanfii wal fakkaataa humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'allee achuma lixa Oromiyaa aanaa Lataa Sibutti bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Lataa Sibuu ganda Giddaa Geeboo iddoo addaa Laga Bunaa jedhamutti har'a barraaqan humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaa baate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen akka baala mukaatti harcaasee jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan booji'es jiraachuu odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Achuma aanaa Lataa Sibuu ganda Amumaa Alaltuu jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'a haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu madeessee kan addunyaa kanarraa godaansuun kan booji'es jiraachuu meeshaalee waraanaa hedduus hiikkachuu odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu isaa yeroo itti nutti qabannee isiniin geenna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Daaroo Labutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate guyyaa 2 dura yookaan amajjii 2026 yoo ta'u aanaa Daaroo Labuu Araddaa 29 ganda Haloo Maddaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 12 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 20 ol immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lola guyyaa har'aa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa injifannoon addaatti fi ol aanan galmaa'u himee jira yookaan ibsee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa tureen loltoonni mootummaa 100 ol ta'an hidhannoo guutuu wajjin waraana bilisummaa Oromootti makamuu ifoomsee jira. Loltoonni 100 ol qawwee 100 fi hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti harka kennatuun kan of baraaran yoo ta'u hedduun isaanii addunyaa kanarraa godaansifamuu fi hedduun immoo madaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Viidiyoon itti aantutuun oolmaa guyyaa har'aa kan agarsiiftudha. Shariifin jedhama. Kutaan itti daladee argee baa gaara mul'ata aanaa bira. Hojiin keema? Hojiin guyyaa duraan barnoota barachaa ture. Barnoota hangaa kutaa 9tti baradhe. Achi booda immoo kan viidiyoo irratti argitan kunneen gara waraana bilisummaa Oromoo kan harka kennatan yoo ta'u isaan kunneen warra carroome jedhamee jira. Meeshaan hedduulleen akkuma isin agartan kanatti kan hiikame yoo ta'u hedduulleen harka kennatanii jiru. Kun kan bakka tokko qofatti ta'edha. Bakkoota biroottis haaluma wal fakkaatuun hedduun harka kennatanii jiru. Baay'inni isaanii kan bakka tokkotti booji'amanii haala viidiyoo irratti argitan kanaan kan mul'atu yoo ta'u baay'inni isaanii baay'ee adda akka ta'ee fi isaan kun warra carroomanii fi lubbuun isaanii akka turtu ta'an kan bakki birootti booji'amanis hedduudha. Viidiyoo isaanii qabannee jirra isin biraan ga'uuf haalli itti qophaa'e namatti hin tolu waan ta'eef bira dabrinee jirra. Walumaa galatti haala kanaan miidhaan guddaan lola deemaa jiruun lubbuu namaatti irra dhaqqabaa jira. Warroonni booji'aman yaada kennaniin lola kana fedhanii osoo hin taane dirqamaan itti kan bobbaafaman ta'uu hedduun isaanii dirqamaan qabamanii gara mooraa leenjii waraanatitti kan geeffamanii fi dirqamaan gara dirree waraanatitti kan bobbaafaman ta'uu dubbatanii jiru. Odeeffannoon gara waraana bilisummaa Oromooti arganne kana yoo fakkaatu bakkoota lolli itti gaggeeffamaa oole kanaan wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee jirra. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee mootummaan Matakkalitti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota isaa irratti raawwate gadoo ba'uudhaaf yookaan haaloo ba'uudhaaf tarkaanfii fudhateen manneen uummataa gubuun dhagahamee jira. Akkasumas manguddoo
ganna 65 irratti tarkaanfii fudhatuun haleellaa irratti raawwatanii lubbuu isaa galaafatuun gabaafamee jira. Gama biraatiin mootummaan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa opereeshinii gaggeessu jedhuun fudhataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kaaba shawaa aanaa warra jaarsotti opereeshinii gaggeesseen waraanni bilisummaa Oromoo kan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee jira. Yoo xiqqaate 200 ol miilana opereeshinii gaggeeffameen harka kennatan jedhee jira. Viidiyoon waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhamee dhiyaate immoo kan waliin fudhanneef yookaan immoo odeeffannoo kanaan kan waliin simne ta'uu mul'atee jira. Ta'ullee gama waraana bilisummaa Oromooti kaaba shawaa aanaa warra jaarsotti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo 200 ol harka kennatan jedhu kana dura dhaabbatee jira yookaan haalee jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kaaba shawaatti harka kennate hin jiru jechuudhaan odeeffannoo kana kufaa taasisuun fudhatama dhabsiisee jira. Odeeffannoon dabre kan miseensota waraana bilisummaa Oromoo ibsuu miti jechuudhaan haalee jira. Oduun injifannoo inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo galmeessee jedhu giddugala Oromiyaatti haala hin eeggamneen humna guddaa yeroo dheeraaf leenjii waraanatti fi leenjii siyaasaa leenjisaa ture eebbisuu beeksisee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti haala adda ta'een funyaan Finfinnee jalatti eebbifaman jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Humna guddaa cimina ga'umsaa fi akkasumas dandeettii addaa qabu funyaan Finfinnee jalatti eebbisuun injifannoo addaati jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kan hangamaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.